Viidiyoon kun kutaa 3 of jalaa qaba. Kutaan tokkoffaan gara jabeenya dubartii jedha qabxii 10tu jira. Inni lammaffaan aarsaa kaffaluun kee akka isheen si jaallattu isheen taasisu jedha sirriitti ibseen jira dhaggeeffadha. Inni sadaffaan shira dubbii durbaa duuba jiru jedha kana sirriitti dhaggeeffadha. Durboonni dhoksaa kana tasuma sittiin himan yooti kana hubatte si to'achuu hin danda'an waan ta'eef. Gara jabeenya dubartii 10 isinitti hima. Amala keessoo dubaraa addunyaan dhoksaa kana isinitti hin himtu. Inni tokkoffaan olaantummaan abboomamuu ofitti harkisa. Yoo ofitti amanamummaa qabaatte yoo tasgabbaa'aa taate isheen caalaatti siif abboomamti. Uumamumaan akkas malee humnaan miti. Dhiira olaantummaa qabu barbaaddi sirriitti kan gaggeessu kan bulchu jechuudha. Inni lammaffaan guutummaatti ishee beekuu hin dandeessu. Wanta isheen sitti himtu iditii kan ta'edha kan sisirratedha. Kunis akka ati itti faraddu waan hin barbaanneef soba caalaatti addeeffamuu sodaatti dubartiin. Inni sadaffaan dhiirri dadhabaan gara laafina hin argatu. Ittuma iyyuu hin tuffatama malee. Ijoollee fi dubartiin yeroo dadhaboo ta'anitti ni kunuunfamu. Dhiirri garuu akka ba'aatti ilaalama. Dadhabina agarsiisuu jechuun jibbamuu jechuu miti garuu isheen si jibbiti. Inni afuraffaan yaadaa fi sababa dhiyeessuun ishee hin moottu miiratu moota. Dhiirri dhugaaf falma. Durboonni garuu miiraan gaggeeffamu. Sababa dhiyeessuu loojikiidhaan ishee mo'achuu hin dandeessu. Tasgabbaa'aa ta'i boqonnaa qabaadhu miira kee to'achuutu kabajamaa si godha. Inni shanaffaan hamma ati ishee jaallattu si jaallachuu caalaa kaayyoo keef si jaallatti. Waa'ee ishee qofa yaadda yoo taate dagatamte jechuudha. Isheen yooti kaayyoo qabaatte isa argachuufis dhamaata ta'e qofa si jaallatti. Inni ja'affaan callisuun jaalala dhala. Ishee waliin odeessaa yoo ta'e sun dhoksaa ajjeesa. Callisuu baay'isuun keen jaalalli ishee qaba. Torbaffaan isheen baayoloojiidhaanis dhiirummaatti hidhatti. Dhiirummaa jechuun ofitti amanamummaa kan qabu, cimsee kan of ijaaru, jabaatee dhiira dhaabbatudha. Saddeettaffaan hiriyoonni ishee eenyummaa ishee isa dhugaa mul'isu. Naannoo ishee kan jiran kan jeeqan yookaan hin amanamne yoo ta'an isheenis akkasuma jechuudha. Inni sagalaffaan hammam yoo jaallatte iyyuu yeroo kamiyyuu si dhiistee deemuudhaaf qophooftudha. Amanamummaa ishee dhamaatii kee keessa miti kan jiru, miira ishee keessa jira. Kana caalaa si waliin hin turu jettee yoo yaadde deemte jechuudha. Kudhanaffaan nama hammina qabu osoo hin taane nama ofittummaa qabutu ishee argata. Ofittoo kaayyoo qabeessa yoo taate jaalalaaf gaafachuu iyyuu si hin barbaachisu. Inni sababa kaayyoo isaa hojjetuuf hin argamu waan ta'eef. Dhiironni durbatu ni miidhe jettanii yaadina. Isaan hubachuu dadhabuu keessantu isin miidhe. Durboonni aarsaa ati isaaniif jettee kaffaltuuf gatii tokkollee hin laatan. Aarsaa ati ishee ergachuuf baastu waan tokkollee isheetti hin fakkaatu. Inni ishee ergachuuf waan hundaa baasu ishee hin argatu. Inni ishee ergachuuf hin yaalle immoo ishee argata. Isheen isa ishee hin barbaanne barbaaddi. Durboonni sababaati aarsaa kaffalteef sin jaallatan. Ofii kee miitee gatii kee isaaniin mirkaneessuuf dhama'uun kee akka isaan si kabajan isaan hin taasisu. Durboota kan hawwatu jabina keeti malee aarsaa kee miti. Gatii kee maal akka ta'e isheef dhugoomsuu yaaluudhaafi. Mirkaneeffannoo ishee irraa argachuuf jettee jireenya kee hin qisaasessi. Sababaati aarsaa guddaa kaffalteef isheen sin jaallatu. Humna kee yeroo kee kaayyoo kee abjuu kee qofa irratti aarsaa taasisa. Addunyaan mootii qofa badhaasti wareegamaadhaaf bakka hin kennan. Xiyyeeffannoo ishee argachuuf tasuma hin kadhati. Aarsaa koo akka isheen na kunuunsitu ishee taasisaa jettee hin abdatin. Ittumayyuu akka isheen si tuffattu ishee godha. Inni ofiisaa ijaaru humna isaa jabeeffatu milkaa'uuf dhama'u kabaja gonfata. Isa akkasitti inni isaan jaallatan kabaja ofiif laachuun miidhama si oolcha. Yaadadhu ati ishee badhaasa malee filannoo ishee miti. Yeroo itti aanu akkaataatti durba dhiiroo ofitti hin bunne boojituun sitti hima. Deebii fi gaaffii durboonni si gaafatan duuba shira jiruun isinitti hima. Inni tokkoffaan qofaa ta'uun barbaada yoo isheen jette dhugumatti kan isheen jechuu barbaadde ati naaf nama fayyadu miti jechuu isheeti. Inni lammaffaan hojiitu natti baay'ate biiziin ta'e yoo isheen jette yeroo siif hin qabu jechuu isheeti. Inni sadaffaan gaarii ta'uu qabdaa yoo isheen jette mata jabeessummaa kee na hawwateeraa natti toleeraa jechuu isheeti. Inni afuraffaan maaliif dhoksaa taate yoo isheen jette addunyaa kanaaf dhoksaa ta'uu keef si jaalladheera natti toleeraa maaloo itti fufii jechuu isheeti. Inni shanaffaan akka ati wal argitaniif gaafattee yoo turistanii maasiin jette akkas jechuu isheeti. Dura mirkaneeffadhaa dargaggeessi jabaan sun arra hin dhufamu hin dhufuu jechuu isheeti. Inni ja'affaan maal hojjettee jiraata jettee yoo si gaafatte ofii kee isheetti gurguruudhaaf akka jirtuu fi hin jirre baruudhaafidha. Inni torbaffaan yoo jechoota si qoran xabiisaaf fayyadamte akkas jechuu isheeti. Si fedheera garuu isa waa'ee ofii keetti dubbattu kana dhuguma ta'uu kee fi hin taane ta'uu keen baraa jechuu isheeti. Inni saddeettaffaan akka ati itti dabaltee daqiiqaa 5 wajjin turtu yoo si gaafatte akka ati anaaf jettee hojii kee kaayyoo kee dhiistuun ilaalaa jechuu isheeti.
Kaayyoon koo akka dubara jibbitanii miti, akka hubattaniif malee. Baay'een turaniitu kana kan hubatan. Irraa barachaa yoo jiraatanii jaallachuu keessan na hubachiisa. Dabalata yoo barbaadan akkaawuntii keessa oluma seenaa. Kaaniifis maatii ta'a. Nagaatti.